Ashamaa akka funee kabajamtoota fi daawwattoota keenya Itoophiyaa keessa bashannanaa jirra. Anchi እንደነው አለሽ jireenya Itoophiyaa qaala'ee jedhu namoonni Itoophiyaa keessa jiran jechuudha. Jiraachuun nu jibbisiisee of ajjeesi nu godhaa jiru jedhu. Maal jettu atis of ajjeesuu addaa? Jireenyi itti yookiin ta'uu danda'a. Warra wajjin ta'uu danda'a. Eshi. Garuu ani jechaan jira waan ta'eef kanaafiyyuu ani garuu jireenya itti guddannee jira akka yaada kiyyaatitti. Itoophiyaa keessatti jireenyi hin danda'ama moo hin danda'amu? Jiraachuun hin danda'ama? Ani akka yaada kiyyaatitti hin danda'aman jira garuu. Namoonni baay'een jireenyi nu sodaachisee akkamitti gallaa yoo galle akkamitti jiraanna jedhu. Mee warroota amma fakkeenyaaf biyya Arabaa ta'anii akkamitti jiraanna jiraachuun nu jibbisiisa jedhu hundi isaaniitu. Mee jiraachuun nama jibbisiisaa biyya kana keessa? Garuu baay'ee natti tolee akka yaada kiyyaa akka kaayyoo kiyyaatitti jechuudha. Eshi. Garuu immoo namaatti hin beeku. Isaan itti toluu illee dhabuu danda'u. Garuu baay'ee natti toleera waan ta'eef. Maaliif sitti tole? Maal argattee? Jechuun nan hojjedhaa. Waan garaagaraa kan hojjedhaa. Yoo hojiin tokko na deebi'ee hojii jijjiireen hojii biraa hojjedhaa. Akka ittiin hojjedhaa waan ta'eef wanta akka rakkoo hin qabu. Kallattii garaagaraatiin hojjettaa? Nan hojjedha kallattii garaagaraa. Mee fakkeenyaaf hojii akkamii yoo hojjetan Itoophiyaa keessa jiraachuu danda'u? Fakkeenyaaf yoo hojjettu mootummaa taate kanuma mootummaa sana hojjetta. Garuu immoo hojii mootummaa hin qabdu taanaan jechuudha. Gabaa tokko irra deemtee haala gabaa ilaaltee hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Itti yaaddee amma waqtii darbe ganna baranaa jechuudha. Hojii minichaa kana hojjechaa ture. Eshi. Minichaa kana hojjechaa hojjedhu jechuudha. Qabsaa irratti minichaa irra tasa dhagaa 1,500 fuudha. Eshi. Kumtaala? Mandaabara. Eshi. 1,500 waggaa fuudhe waggaa nasarraa keessa immoo jechuudha. 2,500 gurgura. Laalkaa kan inni argiteere. Amma immoo waqtii kana. Yaani jijjiirama yenni wuxxeetii 1,000 jechuudha mandaabara tokkorraa. Eshi. Akka itti hojjechaa turre mandaabara tokkorraa xiqqaa ta'e 500 argata. Okay. Yaa midhaan hojii qabatee 500 dhumatti mandaabara tokkorraa 500 argata jechuudha. Akka ittiin hojjechaa ture jechuudha. Egaa akkuma argitan kana biyya Arabaa teechanii maalan hojjedhaa jireenyi natti ulfaatee jiraachuun na jibbisiisa warroonni jettanii warroota ogummaa hojii qabasan haala kana waa'ee ogummaa hojii yoo gaafattan isinitti himuu isinitti ibsu jechuudha. Mee amma namoonni hedduun jechuudha birrii haganaa qabnaa gaafa biyya gallee maal hojjenna warroonni jedhan jiru. Amma jiraachuu fi birriin nama jijjiiramoo hojiin nama jijjiira? Amma birriin nama jijjiira. Birriin mataa waan ta'eef jijjiiruu hin danda'u. Kan nama jijjiiru garuu maal seete? Kan nama jijjiiru kaayyoo haala birrii sana itti hojjechuu hoggaa beeke jechuudha. Haala kaayyoo birrii sana itti hojjechuu hin beekne taanaan immoo hojjetee okiin kanuma qabu sanuyyuu balleessee ishiin harkaa dhumattee harka duwwaatti hafuu danda'a jechuudha. Ofiifis hin ta'u namaafis hin ta'u. Kanaafiyyuu akka birrii kana itti hojjetee birriin tun tirfii taatee akka dhuftu itti beekumsa sammuu barbaachisa. Karoora. Haala itti yaadee akka itti hojjetu haala keessa hin barbaachisa malee yommuu isin jireenya hojjedhaa hin jedhee hojiitti hoggaa babbaye kassaruu illee danda'a. Waan beekamnedha jechuudha. Asumarraa illee akkuma argitan jechuudha fataa jechaa jirra bashannanaa jira jechuudha Itoophiyaa Oromiyaa keessa kana fakkaatti kan warroonni biyya keessa yaaddanii jireenyi qaala'insa hin qaalofne jechuu fi qaala'ee jira. Qaalanni jireenya nama sodaachisa olaala. Baay'ee. Birriin isaa babaalatti ta'e miti? Birriin Itoophiyaa keessatti isaa babaalatti ta'e. Isaa babaalatti garuu immoo isaa babaalaa sana ta'e birrii baay'ee argatta. Deebiteet immoo yoo bittu immoo birrii baay'ee kennita akkuma argatan. Akkuma argatan jechuudha. Wanti ittiin hojjetu kun birrii ni argatta. Garuu immoo waan kee wantu inni jechuudha. Kan argattu kanaan deebitee itti fayyadamtu baay'ee bareeda jechuudha. Ani kan jedhu deemanii birrii Itoophiyaa kana jechuudha. Kasilaa waan xiqqoo gurguran birrii baay'ee argatu jedhu. Deemanii boorsa xixiqqootti baachuu danda'u. Deemanii deemanii gaafa namoonni baay'ee nama baatu kanatti boorsaa guddaa kana baatee deemaa ture.
Kanaaf wanta afootti dhufu waan beekuuf jechuudha. Namoonni baay'een gara boorsaa guddaatti zooreera. Boorsaa guddaa baatanii Birrii baatuni. Namoonni baay'een Atamma kanatti birrii baachaa taare. amma as keessatti zipii isa duuba kana agartee as keessa muradha. Amma birrii baay'ina birriirraan ka'e. Baay'ina birriirraan ka'e jechuudha. Baay'ee waan ta'eef Naante akkuma argitan Itoophiyaa yoo galtanii shaantaa xixiqqootti birrii baachuu hin dandeechani. Shaantaa kana bitadhaa galaa. Maaliif jennaan birriin Itoophiyaa baala taate yoo waan xiqqoo gurguratan birrii guddaa argatu waan ta'eef boorsatti baatu jechuudha. Shaantatti baatanii deemuu danda'an. Mitiire. Kanaafuu kun amma ishiin birrii baatee deemti. Indee anchisi zarafuu. warri baankii midhaan irra hojjetan jechuudha. Yeroo tokko tokko iddoo hojii keenya irraa dhufanii gaariifaan boorsaa kana qabatanii dhufu. Maaliif jettan namni ammaa kun yoo waan xiqqoo hojjete birrii baay'ee argata waan ta'eef birrii isaanii kana waggaa irraa rakkabatan boorsaa xiqqoo hin qabdu waan ta'eef boorsaa kana hojjetu godhatu. As keessa godhatu? As keessa godhatanii akkanatti baattatanii deemu. Baattatanii wal deemu. Amma hafeera jechuudha boorsaa xiqqoo baatanii deemu. Abeet durbocha argitanii biyya arabaa bichaatti birriin rakasnee Itoophiyaa keessatti birrii rakasanii boorsaa duddaatti birrii baatanii deemu. Kanaafuu boorsaa duddaa bitadhaa galaa gaafa galtanis waan xiqqoo gurguranii amma fakkeenyaaf waan xiqqoo gurguran birrii guddaatti gurguratu akka duriitii miti. Akkasumas immoo gizee bituullee deeman birruma guddaa baasanii bitu birri xiqqaadhaan waan bitanii yoo gurguratan illee birrii guddaadha jechuudha kan ittiin bitanii akkas ta'e jechuudha birriin akka isaaba waraqataa yookaan waraqannoo xiqqoodha jechuudha isaaba baala baargamooti jechuudha. Inaante tabba kanarra bahuu dadhabeen akkamitti baate anchi? Qo'ee akkamitti deemuu baratte? Qo'ee akkamitti deemuu baratte? Karaa akkanaa kana baay'ee deemaa ture. Eecha fa'aa deemtan? Iddoo bashannanaa yookaan deemu akkanaa kan hin baay'inaan hin qaba. Isa daawwannaa yookaan deemu jechuudha. Ni taate jechuudha. Amma yookaan kanarra deemu jechuudha. Waan ta'eef duraan deemee beeka waan ta'eef akkas. Ay baay'ee namatti tolaa sinin jechuun affeerraa kooti. Egaa kana fakkaataa biyya gallee maalaan hojjedhattanii cinqaminaadhaa wanni hojjetan guutee jira sinin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa mee hordoftoota keenyas nagaa dhaamsa macarrashaa qabaate dhaamifiti cha'u jennaani. Dhaamsa macarrashaa ammaan qabu yeroo naannotti galu waan baay'ee yaada tokko dabarsuuf na yaada jechuudha. Yaada akkamii? Yaada tokko dabarsuuf na yaada. Garuu har'aa fi asumarratti dhugaan jira. Kanarraa asumatti egaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jennaa yaada babbareedoo qabannee immoo gara keessan ni dhufna. Egaa har'aaf kaasumarraan goolabnee